Rediyon dandiyaka wabi sabab biya Urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya Hayota hundeise radio dandiyaka Rugadan kukame lamidab jaraka Dimara ko saba bakanya tuka kanaf jalatame radiyon dandiyaka kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo dandiyaqaa kan kaba kibbaan bahaadhiyaan biyya keessaaf biyya alatti argamtan kan qophii keenya hordofaa jirtan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nageenyi keenya bakkuma jirtan hundatti isin haadha qabu jechaa qophii keenya guyyaardhaa keessatti haala wayitaawaa irratti keessummoota lama isiniif qabannee dhiyaannee jirra egaa keessummoonni keenya imala biyyattiin keenya imalaa jirtu kanarratti haala wayitaawaa kanarratti waan nuun jedhan qaban akkamitti hubatan filamuu muummichi ministeeraa haarawaa irraa kaasee muummichi ministeeraa biyyattii keessa bakkoota adda addaatti gara Jijjigatti akkasumas gara Amboo Maqalee imalaa jira akkasumas guyyaa kaleessas galma barkumee keessatti dargaggeeyyii kutaalee biyyattii keessa dargaggeeyyii gara 25 walitti qabuudhaan haasawaa taasisee jira guyyaa dasmo hoteela Sharatin keessatti abbootii qabeenyas walitti qabuudhaan haasofsiisee jiraatti buma darbe guyyootuma darbe kana keessatti immoo masaraa mootummaa keessatti namoota beekamoo fi akkasumas warroottan paartii siyaasaa morkattoota illee walitti qabuudhaan waan hedduu dudubbataa jira egaa yeroon haasaa goolabamee jira namoonnis jedhaa jiranii hojii irraa eegna hojiin kun immoo hojiiwwan kana immoo bifa akkamiidhaan hiikaa waan jedhu namoonni hedduun eegaa jiranii egaa haala waliigalaatiin jijjiirama biyyattii keessatti argamaa jiru kan qeerroon kenna biyyoota ala keessa jiran kan waan biyyattii keessatti deemaa jiru jalqabarraa hordofaa jiran mee maal jedhan akkamitti hubatan jijjiirama argame kanas akkamitti faayidaa irraa oolchuun danda'ama qeerroodhaaf immoo akkasumas hawaasa keenyaadhaaf hubannoo isaanii akka nuuf qoodaniif guyyaardhaa keessummoota nama lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra egaa keessummoota keenya isaanumattuu of dubarsiisaa qeerroodha warroottan yeroo ammaa kanatti barumsa gubbaa jiranii dhallee akkasumas immoo kanaan durallee nama muuxannoo waajjira hojii mootummaa keessallee nama qabuu fi akkasumas yeroo ammaltillee barnoota gubbaa kan jiranii fi haaluma waliigalaatiin isaanirraatti dhageenyee gara gaafiiwwan keenyatti achi fullaanaa mee jalqaba saansi manna qeerroowwan keenya kana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yoo yakkam jirtan nageenyi keessan badhaadha ziyaad sirraa jalqabamee nagaa akka gaarii si gaafadha akkam jirtan nageenyi badhaadha baara fayyaa الحمد لله رب العالمين ربين قالني هاجو جريني باي غاري ayyee halake yoo yakkam baara fayyaat يويا نجيني برا فيات بارا فيا alhamdulillahi rabbil alamin egaa isin lamaanu argitee sagantaa keenya kanarratti ziyaadi fi halakellee nu argamu keessaniif hedduu galatooma maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoomfanna isinis nu affeeruu keessaniif galanni keessan guddaadha galatoomaatillee carraa kan nu kennuutii fi guddoos galatoomfanna galatoom ayyee horaa bulaa deebana egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummoonni keenyaa ziyaadi fi halakeedha egaa warri kun immoo argitanii mee isaan carraa isaaniif kennina ziyaadeennuudha eessa barate eessa hojjetaa ture yeroo amma kana immoo eessa jira kan jedhu ziyaadirraa dhageenne obbolleen jedhuuni qeerroodha dargaggeessa innillee kana naam mormanatti hin fakkaatu ziyaad mee hayyee hedduu galatoomi mee ziyaadeennuudha eessa dhalate waan jedhu argitee ka'umsaadhaaf barnoota eessa barate eessa hojjetaa ture amma immoo eessa jira waan jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf keessummallee nu ta'uu kan keetiif osoo nu barsiifte hayyeka akkas galatoomi Hamza waa'eeko wanti ko jechuuf maqaan kiyya akkuma tuutte maqaan kiyya Ziyaad Rubee Abdulleetiin jedhama kan dhaladhee guddadhee godina Arsii Gaalaa Roobeetitti achumatti dhaladhee achumatti guddadhee barumsas achumatti fite egaa akkuma nama hundaatu barumsa fite booda gara yuunivarsiitiin malee yuunivarsiitii Haramayaatti baradhee ergasii gaa jireenyi kuni walumaa gadi nama oofa hojiidhaaf gara yeroo sana agaa wantoota garagaraatu ture hojiidhaaf gara naannoo Amaaraa godina Sablammii godina saba Oromoo Kamisee imalee achitti waggoota muraasaaf hojjedhee waajjira wabii midhaan nyaataa fi ittisa balaa keessatti hojjedhee ergasii ammas barumsa digrii lammaffaa baradhee ergasii ammas
mootummaa naannoo Amaaraatitti waajjira wabii midhaan nyaataaf ittisa balaa jedhamu ka Food Security and Disaster Prevention jedhan keessatti dhimma wabii midhaan nyaataa irratti hojjetaan ture. Ergasii biyyaa bahuu kootiin dura yeroo muraasaaf hamma waggaa tokkotti dhiyaatuuf dhaabbata barnootaa amma Oromiyaa State University jedhamu keessatti barsiisummaadhaan hojjechaatiin ture. Ergasii booda carraa barumsaa PhD argadheen gara Turkii imale. Biyya Turkii University Marmara jedhamu keessatti barumsa Public Administration jedhamu barachuufan garas dhaqe. Sana booda barumsa sana eegaluun dura afaan Turkii barachuun dirqama ture. Waggaa tokkoof afaan Turkii achitti baradhe. Sana booda gara dhaabbata tokkootiin gara Ameerikaa kana kaasennaanis wantoonni garaagaraa hedduun jiru. Asumatti Ameerikaadhumatti luka lamaan qabamnee hafne. Amma biyya Ameerikaa State Michigan magaala Grand Rapids jedhamu keessan jiraataa jira. Hedduu galatoomii egaa Ziyaad argitee imala kan kee argitee eenyummaa kan kee fi akkasumas gabaabsitee atuu bu'aa bahii keessa qaxxaamurtee fi hojiiwwan keessa dabartee nu ibsitee jirta. Gara PhD illee argitee Turkiitti baratuuf akka imaltee Turkiirraati gara Ameerikaa deemtee yeroo ammaa kan Ameerikaa keessa jirta. Egaa hedduu galatoomii egaa gas nu ibsite immoo qophiiwwan biraa keessatti immoo wantoota imala kan keessa argitee bu'aa bahii keessa dabarsitan argitanii uummata keenyaaf illee keessattuu waa'ee wabii midhaan nyaata kanarratti muuxannoo qabdu kan argite akka nu qoddullee barbaanna. Mata dureen kun mata duree akka murteessati. Egaa mee gara halakeetti tarkaanfadha. Halakee mee atillee gabaabsiti halakeen eenyudha eessatti dhalate eessatti guddate amma eessa jira? Ayee galatoomii carraa kan naa kennu keetii fi nalleen maqaan kiyyin guutuun halakee jaldees liiban jedhani godina Booranaa magaala Areeroo jedhamtu Areeroo Gooroo jedhamtu keessatti dhaladhe. Areeroo Gooroo keessa gara baadiyyaa gula lafa Diiddureetti jedhamtu keessa dhaladhe. Haadhi kiyyaallee warri kiyyaallee amma achi jiraata. Barumsa umriin kiyya ka barumsa geettennaan mana barumsa Boobella sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko aga afurii achi baradhe. Boobella Areeroo irraa kiiloomeetirii 50 akkasi. Kutaa tokko aga afurii Boobellatti obbaasennaan achuma nama beeku tokko waliin gara Mooyyalee dabre kutaa 5 aga kutaa 12 Mooyyaleetti tamaare. Mooyyaleetti baradheetiin xumure. University barumsa interansii qormaata interansii fudhadhee achi University Finfinnee kiiloo 6 argadheetiin kiiloo 6 seenee carraa waggaa tokko achi University 6 kiiloo yookaan kiiloo 6 keessa barachaa ture. Damee barumsaa Sociology jedhamu waggaa tokko eegi baradhee obbaaseen duuba achumatti carraa scholarship yaale ture. Carraa haallee milkoomeetiin akkasiin scholarship sun argadheetiin bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaa gara ji'umaatti biyyi Turkii magaala Istaanbulii dhufuu danda'e. Amma Istaanbul keessa Istaanbul University jedhamtu keessa Sociology degree jalqaba waggaa 3ffaa barachuu jira. Jireenyallee amma sum jiraachuu jira. Istaanbulum jira. Amma eegee achi dhufee asum jira. Ayyee hedduu galatoomii jaal halakee horaa bulaa deeban akkasumas jaal Ziyaadilleen argitee sagantaa keenya kanarratti illee nu argamu keessaniif lamaan keessa waan isin wal fakkeessu keessa inni tokko argitanii biyya Turkii keessa argitee fullaa'uu keessanii Ziyaadilleen argitee Turku keessa fullaa'ee Turkilleetti baratee jira. Egaa horaa bulaa deebana waan biyyattiin keenya keessa jirtu egaa akka hordofaa jirtan quba qabaanilleen marri egaa amma haala jijjiirama siyaasaa biyyatti keenya keessatti deemaa jiru kanarraati muummichi ministeeraa haaraa filamuu kanaaf imaloota fi haasawaa inni taasilaaftu amma gara hojiitti waan jijjiirame hedduullee argaa jirru wanni nu argaa jirru waanuma muraasa hardhaa obbo Taayyee Danda'a fi akkasumas barsiisan Siyyumii fi akkasumas Komaander Iyyaasuu faan hiikamuu isaanii har'a dhageennee jirra. Egaa ammaan booda hojii gurguddattu waan gurguddaa namni hojii eegaa ammoo gara hojii sanitti osoo hin fullaa'iniin dur haasawaa isaa kanallee irraa isin akka qeerroo tokkotti illee waan kan akkamitti xiinxaltanii akkamitti hubattanii jijjiirama biyyatti keessatti deemaa jiru kan akkamitti argaa jirta waan jedhullee laalla. Egaa mee jalqaba Ziyaadirraatii jalqaba mee jaal Ziyaad horii buli deebanii jijjiiramoota amma keessattuu qabsoo hadhaawaa uummanni keenya gaggeessa
cabsaa jiru kanaadhaan oppidiyoo gama ofitti fudhatee oppidiyoo kana oppidiyoon kunilleen hawaasa kan abdattee jabaattee gara muummicha ministeeraatti achi ceetee jira. Mee haaluma waliigalaatiin jijjiiramoota mammaraa jiran kan deemaa jiran kan akkamitti xiinxaltaa Jaalziyaad horii buliin? Egaa Hamzaa kiyya galatoomi. Wanni ani awwala siif himuu barbaadu tokko as biratti ani akka nama tokkotti kan argame yaaduma gartee natti dhaga'amu akka qeerroo tokkotti ibsachuuf malee xiinxala gartee gadi fagoo ta'e xiinxala waan hunda isaa mirga laalee gartee siif dhiyeessa jedhu qabu. Yaada ani siif kennu yookiin immoo yaada ani dhiyeessu yaaduma gartee dargaggoo Oromoo tokko akka ta'etti akka naaf fudhattuun barbaada. Gaafii ati kaaftetti yogguun deebi'u jijjiirama biyya keenya keessatti mul'ate ija kamiin ilaalta isa jedhu. Ani gama kootiin waan har'a jiru ibsuuf waan kaleessa ture ilaaluun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Kaleessa hoggaa jennu dhugaadha qabsoon uummata Oromoo har'a eegalee qabsoo gartee yeroo dheeraadhaaf turedha. Qabsoo yeroo dheeraadhaaf ture keessatti injifannoowwan hedduutu argame. Waa hedduutu dabre gartee gaafa Oromummaan tuni akka gartee badiititti ilaalamaa turte afaan Oromoo haasa'uun akka yakkaatti ilaalamaa ture irraa kaane wanni suni hundi cabee Oromummaan keenya beekamee akka Oromootti gartee ol jennee deemuu eegallee gaafii keenya gaafannee gartee dhiyeeffachuu erga qabnee turreerra wanni gartee waggaa lamaan sadiin keessatti mul'ate mootu waan completely adda ta'e. Waggaa lamaa sadi dura uummanni Oromoo biyya sana keessatti uummatoota biraatiin akkamitti ilaalama? Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo dhaabbilee adduwaawii keessa jiraniinis ta'ee dhaabbilee biraatiin akkamitti ilaalama? Uummata biraatiin akkamitti ilaalama jennee yoo laalle waan har'a jiru wal bira qabnee yoo laalle faallaa isaati. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yeroo hedduuf bifa itti fakkaateen bifa itti mul'ateen qabsaa'us uummata Oromoo bakka bu'ee uummata Oromoof faayidaa eegsisuu danda'eera yaadni jedhu hin jiru. Uummata hedduu keessa. Erguma qabsoon kun bifa haarawaan eegalee asis dhaabbanni kun jijjiirama uummataa faana tarkaanfachuu didee adeemsuma duraanii saniin deemuudhaaf yaaliin inni godhe salphaa miti. Amma uummanni keenya guyyaadhaan galgalaan osoo rasaasaan ajjeefamu warra du'eef yaaduun moggaatti qabamee warra ajjeese galateeffamuutu gartee mul'achaa ture jechuudha. Suni dabree uummanni dhiibbaa gaggeessee humna isaa agarsiisee aarsaa barbaachisu kaffalee dhaabbanni kun akka hirribaa qabu akka dammaqu akka hirrafne akka uummata keenyaan ficcisiifne gochuu danda'amuun mataansaa anaaf waan baay'ee guddaadha. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo jaalatu baatus jijjiirama kana keessa galeera. Jijjiirama kana keessa erga galees carraa argateera. Carraan dhaabbanni dimokiraatawaa argate akka dhaabaatti yoo ilaallu carraa baay'ee olaanaa akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata akka uummata Oromootti yoo ilaalle immoo carraan argame kun dildila qabsoo bilisummaa Oromoo of dura tarkaanfachiisuuf akka faana tokko of dura adeemuuf carraadha malee ultimate goal isaa miti. Uummanni Oromoon dhaadhiyoo keessaa muummicha ministeeraa ta'uun galma qabsoo bilisummaa Oromooti miti. Haa ta'u garuu qabsoon bilisummaa uummata keenya akka gara gartee kallattii barbaadamutti fedhiin uummataa dhugoomitti adeemuudhaaf carraa guddaadha kan jedhuun qaba. Kanaafuu wanni har'a arginu maybe akka jette itti dhufuun ni mala wantoota tokko akka mari'annu amraasa yaana keessatti atu jetteerta ditteedii gara dhabu ta'us jijjiiramni argame anaaf significant yookiin immoo jijjiirama baay'ee murteessaadha olaanaadha kan jedhuun qaba Hamzaa kiyya. Ayyee Jaalziyaad hedduu galatoomi meegaa bifuma wal fakkaatuudhaan gaafii biraan qabu jaalala kee atis mee imalli kun imala dheeraadha. Imalli kun akkuma amma Jaalziyaad ibse kan imala argitee bu'aa bahee hedduu qabu. Namoonni hedduun qaamonni hedduun keessa qormaatamanii ka kufee ka ammoo argitee jabaate argitee lafaa itti ol kahedha. Mee imala kana aarsaa kafalame wajjiidhaan ati akkamitti ilaalta bu'aa bahee amma sadarkaa amma gubbaadhaan qabame kana haaluma waliigalaatiin akkamitti hubatta halaki? Ayyee galatoomi Hamzaa keenna akkuma Ziyaadilleen jedhe qabsoon kun yookaan jijjiirama nu arguu jiru kun jijjiirama guyyaa tokko keessa dhufe odoon ta'inu jijjiirama waggoota dheeraadhaaf uummanni Oromoo lubbuu isaanii irra dhaba bahee dargaggoon Oromoo maanguddoon Oromoo shamarran Oromoo qabsoo hadhaawaa tolchaa bahaniitiin lubbuu isaanii irra dhaba lubbuu isaanii qaqaa irra dhaba bahaniitiin
qabeenyaaf qaamaaf waan hundaani wareegam guddaa kafalaniitiin har'a jijjiirama har'a arguu jiru kana kageen waan ta'eef kunin gam dudduuba nu geessuun isa dirqama jechuun qabsoon har'a kunin fulaan jijjiirama har'a dhuf kunin waan har'a dhalate odoo hin ta'in waan qabsoon duubaan godhama ture sunin dhiibee hin gaffiti tokkodha. Kanaaf kunin yeroo ammaan tana kana nalleen akka qeerroo tokkootti jijjiirama kan sadarkaa kana arguuni tokko abdii namatti tura waan akka malee abdii namatti turu kabiraalleen ammoo amilee namaa kenna aganallee caala akka namni jabaateetiin yoo waan tokkoof dhugaadhaan yoo inni haqabsaa ta'e waan sun akka inni galmaan ga'ullee kanam garsiisu akkuma reefu ziyaadilleen jedhee qabsoon Oromoo waan tokko galmi hin geenne kunam itti haayicha kunin itti haayicha waan ta'eef jijjiirama uummanni Oromoo eegaba sun jijjiirama hayyoon Oromoo eegaba jijjiirama dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo eegaba suutti hagi tokko irra mul'achuu jira jalqabatti irra mul'achuu jira malee waan fiixaan bahe yookaan galma ga'ee yookaan kaayoontiin galma nu geettee jirti wanni jennu waan hin jirre qabsoon godhama bahe sun waggoota dheeraadhaaf godhama bahe sun inni har'a hagi tokko mul'achuu firiin isaa hagi tokko mul'achuu jira jechuudha. Wanni nu arguu jiru kun inni qabsoo waggoota dheeraadhaaf tolfamamudha. Dhiiga waggoota dheeraadhaaf jigabe lubbuu waggoota dheeraadhaaf dabra baate akkuma waggoota sadaan dabran keessa uummanni Oromoo dargaggoon kichuun namni agamiin fagama kinni kuuf nuun cufti kan waliin garru wanni kun cufti waan qabsoon sun fi jijjiirama har'a dhaabbanni uummata Oromoo ofii isaatii fi fiide osoo hin ta'in waan qabsoon duuba sun dhiibdee sin asiin baafte jechuudha firii sun jechuudha yoo gara amma carraa Oromoon muummichi ministeera biyyaa argachuu kunilleen ani waan guddoo na gammachiise akkasuma Oromoon biyya kan keessatti seenaan nu barsiisaa turani kan nu dhagaa turre seena dukkanaawaa ture uummanni Oromoon dhiisiiti afaan Oromooyyuun bakka itti fudhatama hin qabne biyya afaan Oromoo dubbachuun itti nam shakkisiisaa taate kee jiraachaa turre biyya afaan Oromoo dubbachuun reediyoo cabsaa afaan kun afaan namaa ta'uun sabaa ta'uun jedhamee saba dhiisi afaan iyyuu gad quncursa biyya ba'an kee turre biyyum sunitti afaan sun dagaageetiin biisan bahee miidiyaa addunyaatti irratti dhageeffatamaadha. Kaani uummanni Oromoo saba bulchuu hin danda'u uummanni Oromoo yoo biyyi ka bulchisaate biyya addaan baasa biyyi Itoophiyaa jedhamtuyyuu hin bittinneessa uummanni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u seenaa jedhama seenaa dukkanaawaa nurra fa'ama tursuuni har'aa lubbuun jirru Oromoon biyyi sun keessatti bulcha taate seenaa dukkanaawaa sun har'aa lafatti gargalee arguuni ani akka qeerroo tokkootti akka dhalataa Oromootti akka dhalataa biyyi sunilleetti jijjiiram guddaadha jalqabiinsu gaariidha waan abdii lamatti illeedha waan akka mana gammachiisellee. Ayyee hedduu galatoomii jaalala kee meegaa qabxiiwwan kana mee haa bal'ifnee ilaalluti jaalziyaad meegam kan keetitti dhufa egaa aarsaan guddaan kafalamee jira bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamurree addawaawiin yeroo jalqabaati fi muummichi ministeera haarawaa nama Oromoo irraa ta'e gabbaaftee falmii hedduu keessa ofii isiitii jaalattee bakka san keettillee jechuun ni jabaata falmiiwwan turan ilaaluun ni danda'ama namni kun namni fuuldura gabba'e kun warra TPLF irraati sagalee duwwaa qaba namni isa file warra Amaara fi warra akkasumas Dhaadiyoo fi warri kibbaa muraasni isa filanii jiran namni kun dura gabba'uun egaa sochii addawaawii waggoota 27 taasisaa ture san keessa amma jijjiiram namni kun addawaawuma innilleen addawaawuma keessa guddatee dhaabuma san keessa ture amma immoo jijjiirama fiduuf humna jijjiirama jedhamaa jira mi'at waan kan akkamitti ilaal jijjiirama fiduuf namni kun dandeettii irraa qaba warri immoo waggaa 28 lafa qabate kun nama kanaaf lafa diriirsee dhiisuu danda'a haaluma waliigalaatiin haasawa isallee tuquu ni dandeettaa gara taayitatti inni dhufeen booda san immoo booda irratti illee barbaachisetti deebina mee jalqaba
haaluma waliigalaatiin qabxii kana jijjiirama fiduuf akka inni amma haasawa isaa bakkuma adda addatti haasawa kana hordofaa jirtanatti fakkaata haasawa isaa kan yoo laaltu warri TPLF jajjabaan gurguddaan boodarraati hojii argitee biyya kan gaadi'aa ture sun itti dhiisee biyya kan tarkaanfachiisee gara jijjiirama biyya Itoophiyaa sun keessa argitee gaafiiwwan hedduutu jira waan ta'eef nam jijjiirama kan hojiirra oolchuu danda'a jettee itti amantaa. Hamzaa kiyya galatoomii ammas gaafii kana deebisuudhaaf ammallee rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoon agartee hanqina dhabama dimokiraasii darbamiinsa mirga dhala namaa fi hedduun isaanii maal inni rakkoon isaanii keessattuu sirna adduwaayii keessatti rakkoon isaanii maal inni waan jedhu ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Akka kiyyatti rakkoolee hundaaf bu'uurri tokko adduwaayiin mataansaa seera lafa kaawwameef buluu dhabuu isaati. Akka Itoophiyaatti akka seenaa biyya saniititti yoo ilaalle heerri amma biyyattii keessatti hojiirra jiru heera kanaan dura jiranirra heera wayyaa qabu heera gaariidha. Sirni federaalizimii naannoleen akka ofiin of bulchan hayyamu qaamni federaalaatis hojii isaa seeraan daangeffame akka hojjetu lafa kaawwameera. Rakkoon guddaan waanuma jiru kana waan seeraan lafa ol kaawwame kana akka hojiirra hin oolle bifa garagaraatiin ugguruudha. Kanaafuu kati jette har'a jijjiiramni dhufe hin jiru yoo structurally ilaalle jechuudha. Yoo bu'uura ilaalle Itoophiyaa keessatti dhugaadha amma namni jijjiirama jiraati jira. Maaltu maalirraa jijjiirama? Adduwaayitu kaleessa aangoorra ture, har'as adduwaayitu aangoorra ture. Bifa sanii yoo ilaalte jijjiiramni ideoloojiidhaa hin jiru. Structural wanni ta'e hin jijjiiramne, wanni bu'uuramaan hin jijjiiramne. Namootatu jijjiirame, dhaabatu wal geeddare. Kuni maal argisiisa? Achuma keessatti garaagarummaan adduwaayii keessa jiru haala sirna bulchiinsaa biyya sanaa itti ilaalantu garaagarummaa fide jechuudha. Akkuma tireef jette adduwaayii keessa power balance jiru garaagarummaa qaba. Dhaabni achi keessatti yeroo hunda olaantummaa qabu jira. Dhaabni suni dhaabbileen sadeen adduwaayii keessa jiran akka dhaabbii yaadan sadeen hoggaan jedhu kan TPLFin ala jiran sadeen akka barbaadanitti akka socho'uu hin dandeenye waan yaadan akka hojjechuu hin dandeenye godhuu keessatti shoora olaanaa taphateetu ture. Kanaaf waan lafa jiru hojjechuu hin danda'an. Wanni jarri gochuu danda'an fedhii qaama kanaa bifa hin tuqineen suuta hojjechuudha ture jechuudha. Suni garuu fedhii uummataa waliin hin deemu. Akkuma reef jenne keessattuu dhaabbata dimokiraasawaa uummata Oromoo keessatti dhaloonni gaafiin uummataa gaafii sirriidha. Uummanni wanni alatti ba'uuf waan haqaatii fi mirga isaattu sarbame, dinagdee isaattu qabeenya isaattu manca'e, dargaggootu hojii dhabe, dargaggootu carraa dhabe, qabeenya Oromiyaattu albuuda Oromiyaattu saamamaa jira, kontiroobaandiitu heddummaate. Gaafiin jedhu gaafii sirriidha. Namoota jedhantu ol ka'e. Dhaaba jechuun namootumatu ijaaramee dhaabata. Namoota akkasitti dhufe. Kanaafuu adduwaayii keessatti qaamni lama dhalate jechuudha. Suuta. Qaamni tokko hidhaa kana keessaa hidhaa of itti hiine adduwaayidhuma keessatti wal qoodnee kuni ka walii kun ka godii jennee wal hiine kana keessaa gaafii uummataa deebisuu qabna. Gaafii uummataa yoo deebisne jireenyi keenyas of durri keenyas rakkoo ta'a mataadhuma keenyaafis waan jedhu fidan jechuudha. Yeroo obbo Lammaa Magarsaa gara Oromiyaa dhufu wanni inni yeroo awwalaa hojjetaa ture yeroo jalqabaa hojjetaa ture kanuma jechuudha. Uummanni gaafiin inni kaasaa ture sirrii ta'uu isaa. Dhaabnis hooggansis kan fudhatu ta'uu isaa. Hooggansi gaafa fudhate waan sana suuta gartee gara gadiitti gadi buusa jechuudha. Kanaafuu tarmii kana jijjiiramaa fi qaama jijjiirama barbaaduu fi qaama mootuu staatus quo maintain godhu qaama haala jiru itti fufsiisuu barbaadu jennee wayita ibsinu jijjiirama ilaalcha achi keessatti uumame ilaalcha hojmaataa ilaalcha political ideology sun ta'in ilaalcha hojmaataa the way business sana akkamitti akka raangoo godhan irratti garaagarummaa tuume. Kanaaf namoonni amma gara aangoo dhufan kuni keessattuu hooggantoonni dhaabbata dimokiraasawaa olaanoon gara aangoo dhufan kuni ilaalcha sana qabu. Seerri biyyattii akka hojiirra oolu mirgi biyyattii keessatti uummataaf kenname akka gartee qabatamaan uummata bira ga'u dinagdeen biyya sanaa equally distribute akka ta'u namni martuu qixa akka irraa fayyadamu godhuu irratti warra amanantu gara aangoo dhufe jechuudha. Kanaafuu qaamoleen kuni within EPRDF achuma keessatti dhaabichi mataa ofiitiin of ilaalee of dura tarkaanfachuu qaba warra jedhantu gara jijjiiramaa. Kana eenyutu fide kan jedhu akka reefatti jettee moo ilaaluun barbaachisaadha. Namooleen kun akka filaman warri dhaadhiyoo keessaa jijjiirama tarkaanfachuu akka filaman adduwaayii keessatti koreen jiddu galeessa adduwaayii waggaa filatu waan keessa dabre hundi keenyaa dhageenyarraa achi keessa taa'us baannu reezistaansii guddaatu ture. Walgahii isaanis walgahii yeroo dheeraa fudhate ture. Qaamoleen jijjiiramni akka barbaadan karaa miidiyaa hawaasaa kanaan waa hedduu jechaa turan. Tasuma Oromoon aangoon qabatu
akkasuma namooleen jijjiirama jedhanii socho'an kun inumaayyuu warra adduwaayii ta'an warra dhaadhiyoo haqaa ta'an osoo hin ta'in warra keessoon isaanii waan biraa yaadudha jedhanii hamma jarri kun inumaayyuu jarrummaan kun mataan isaaniitu adduwaayii keessaa qulqullaa'uudha qabu hamma jedhamu deemamaa ture jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Suni cabeet sun injifatameet jarri kun gara aangoo dhufan. Amma gaafiin guddaan jarri kun waan jijjiiramaaf onnanneerra jedhanii ka'an sana gara hojiitti jijjiiruu geeddaruu danda'u san anis eeyyatanii danda'u jechuu danda'u har'arratti. Garuu akka carraatti carraa qabu. Maali carraan kun? Aangoon kun wal tara. Aangoon siyaasaa wal tara. Akka Itoophiyaatti aangoon olaanaan biyyattii executive power muummicha ministeeraa harka jira. Waan hunda geeddaruuf, waan hunda jijjiiruuf abalutu na dhorkee, qaama kanatu na dhorkee wanni jettu jiru jechuudha. Kaleessa Oromiyaa keessatti namni dhumaa jira, ajjeefamaa jira, gidiraan akkana adeemaa jira jedhee wayita uummanni gaafatu wanni jarri wanni hooggantoonni dhaadhiyoo Oromiyaarra jiran akka excuse akka dhiifamaatti ibsaa turan qaama federaalaattu akkana nu godhe, qaama federaalaattu akkana nu godhe waan jedhu ture. Har'a qaamni federaalaa suni gubbaansaa Oromoodha. Jijjiiruudhaaf mirga qabu, legislative power, legal power, legitimate power qabu. Heerri biyyattii lafa kaa'eera. Muummicha ministeeraa jechuun ajajaa ol'aanaa biyyattiiti. Ajajaa waraanaa ol'aanaa biyyattiiti. Gartee waan hunda keessatti, waan hedduu keessatti aangoo ultimate power qaba namni kun. Carraa qabaa. Namni kun nama miidhama Oromoo, nama rakkoo Oromoo, nama gidiraa Oromoo eenyumayyuu caalaa hubachuu danda'u keessas ture waan ta'eef. Kanaafuu jijjiiruu danda'a itti dhiisuu kan jedhu waan biraati. Dhaaba uummata Tigraay bakka bu'ee socho'u yoo ilaalle akkuma yeroo garaagaraa iddoo garaagaraatti dhageenyetti poolitikaalii yoo dhufte dhaabni kun poolitikaalii mo'atameera. Ajandaan inni tarkaanfachiisaa ture, tarii ololli tarkaanfachiisaa ture hin milkoofne. Ajandaadhuma jijjiiramaatu injifate achi keessatti jechuudha. Kanaafuu namni gara aangoo dhufe kun aangoo isaa kana akkamitti hojiirra oolchaa? Compromise godhaa lakkii waan kana wal dandeessiseen jarri kunis akka miidhamne jarri kunis akka akkana taane jarri kunis akka gartee nutti mufanne jedhee deemamoo murateetuma waan aangoon kenneef hojiirra oolchaa suni murtee isaati. Garuu carraan qabu. Wanti I'm telling you carraan qabu namni. Maaliif uummatatu bakka kana isa fide. Of duuba jedha taanaan uummatatti bu'a jechuudha. Carraan inni qabu carraan takkatti carraan the only choice fedhii uummataa gaafii uummataa deebisuudha. Gaafii uummataa hin deebisu taanaan Oromummaa isaarraa Oromoon dhimma hin qabu. Oromootu achi naa taa'e jedhee Oromoon harka dhabu hin jiru amma. Oromoon amma kan harka namaa dhabu yoo namni hooggansarra jiru sun hojjete waan dubbate yoo gara practically hojiitti jijjiiree fedhii uummataa sana guutuu danda'e qofa. Akkuma reef jenne rakkoon structural systematic ta'ee jira. Akkuma iddoo garaagaraatti dhageenyu rakkoon caasaa jira. Caasaan qaama tokkoon to'atame dhuunfatame jira. Caasaa kana restructure godhuun, caasaa kana bifa dimokiraatawaa ta'een rebuild godhuun hojii isaati. Qaama isaaf ta'uu ijaaratee qaama jijjiirama isaaf inni ka'eef kana isa hojjechiisuu danda'u tumsee walitti fidee jijjiirama kana dhugoomsuun dirqama isaati. As biratti immoo wanni guddaan hundi keenya irraanfachuu hin qabne maal inni hojiin guddaan amma muummicha ministeeraa kanarraa eegamu biyyattii gara sirna dimokiraatawaa ceesisuudha. Gara sirna dimokiraatawaa ceesisuudha jechuun immoo carraa uummataaf gara uumuu. Uummanni dhaaba siyaasaa tokko qofa irratti hundaa'ee akka jiraatu osoo hin ta'in uummanni aayidiyoolojii barbaade akka deeggaru. Uummanni ilaalcha siyaasaa isaa bifa barbaadeen akka ibsachuu danda'u. Biyya sana keessatti namni waan fedhe sappoortii godhee waan fedhe deeggaree nagayaan dimokiraasiidhaan akka jiraatu filannoon akka jiraatu tiraanzishinii uumuu jechuudha. Ce'umsa uumuu jechuudha. Garasitti maaliif dhaaba tokkoon biyya bulchuun akka hin danda'amne konfirma ta'eera walii galameera jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti itti dhiisuun itti dhiisaniif itti dhiisaniin gaafii miti amma. There is no choice. Jechuu kiyya carra hin jiru filannootu hin jiru hojii qabatamaa hojjechuun ala filannootu hin jiru jechuu kiyya amsaa. Qabxii hedduu argitee kaaftee bal'innaadhaan kaaftee argitee hedduu galatoomii egaa qabxiin kun bal'aadha mee jaala haala kee gara kan keetti gad dhufa namni kun argitee akka inni ittiin ka'ee bakka kan dhaqqabillee reefullee tuttuttanii jirtanii warra kan booda argitee caasaan kun akkuma ziyaadan ibse kanatti wanni haaraa tokkollee hin arganne fakkeenya waan isaan kakkaasanii jiran taayitaa argitee karaa seera qabeessadhaan wal harkaa fuunee jedhanii isi akka waan mootummaa
wayii haaraa argamee waan akka Dr. Mararaa yookaan immoo Baqqala Garbaa dabarsanii kennanii tokkollee fakkeessu isaanii sassan argaa turre addaawittuu taayita addaawii kenne wanni haaraan tokkollee hin jirtu akkuma amma bal'inaan Ziyaad kaas kana istiraakchariin sun caasaan mootummaa sanii achuma jira bakka caasaan mootummaa ka argite keessattuu caasa waraanaa caasa nageenya madheeffatee waggaa 28 biyya kan keessatti argite dhiiga nama dhangalaasaa turan abbaa barbaadan ajjeesanii hardhaallee gootonni gurguddoon argite ka argite uummanni duka bu'ee faana bu'ee barbaadee nargin hedduutu jira manneen hidhaa keessa asbuuteen ka isaanii argite argamin mee caasa warri nageenya diriirse kana Dr. Abiy amma bakka san qabateef waan kan yoo inni amma jijjiiraman finne yoo akka haasawu kanatti fakkeenya haasaa isallee haaluma waliigalaan hordofaa turte haasaa isaa san yoo gara hojiitti jijjiiruu hin danda'in yoo humnatti dhabe uummatarraa maaltu isa eeggata adeemsa kana keessatti jijjiiramni yeroo ammaa kanatti dirqama uummanni amma taa'ee gurra qeessee eegaa jira hojii eegaa jira haasaa dhaga'ee jira mee haaluma waliigalaatiin akka qeerroo tokkotti haasaa inni bakkuma hunda mammaree dubbate kanallee dhageette ammaan booda immoo argitee uummanni kennallee haga gammadellee gammade wo eegammo gammachuu ummata keenya salle akkamitti hubatta haasawa inni tattaasis kanallee mee akkamitti xiinxalta yoo inni jijjiirama fiduu baate keessattuu caasa amma waraanaaf nageenya kan keessatti caasalee jiran hunda keessatti maaltu isa qunnamuuf jira mee bal'inaan atilleen argitee akkuma jaal Ziyaad irraanuu ibsa kanatillee argitee irraanuu ibsime yaada kan keen ayyee galatoome Hamza keen carraa ammallee deebiftan kennu keetiifi akkasuma jalqab irratti Dr. Abiyyiin carraa guddaa argatee jira. Carraa seenaa argatee jira. Waan seenaan burii isaaniitti yaadatu argatee jira. Waggoota lamaan dura uummanni Oromoo yookaan namni Oromoo tokkini bakka kanin dhufa jedhamee yaadamnellee namni yaadallee hin jirullee. Jijjiiramni nu eegama garuu jijjiiramni kun waggoota lamaan dabran kan keessatti bakka jiru kana hin dhaqqaba jedhamee hin yaadamne ture yookaan namni Oromoo tokkini hanga muummichi ministeera biyya kanaatti hin baa jedhamee hin eegamne ture. Muummichi ministeera carraa kana akka inni argatu kaas taasise tokkini akkuma reefullee jenne qabsoowwan ammaan dur taasisama turan qabsoo dhaawa uummanni Oromoo keessumaa dargaggoo waggootan sadaan dabraniif tolcha ba'anidha. Kunini jalqaba jijjiirama kana ufkataasise qeerroo walitti gurmaa'ee gama gamaanii kallattii hundaan walitti gurmaa'eetiin jijjiirama taasiseen achiin booda dhaabbata uummata Oromoo keessatti qaamonni tokko ka akka Dr. Abiyyi ka akka kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoonni tokko ka uummata gaafii uummata dhagaan namoonni gaafiin uummata keenyaa sirrii uummanni keewwaan dhugaa gaafachuu jira warri jedhu qaami tokkin keessa gadhuuf jijjiirama qeerroo sun fide warra kan Dr. Abiyyi illee warra sun keessas tokko qaamnu tiim lama jenne jechuudha dhaabbata uummata Oromoo yookaan dhaadhii oduu ta'inu namoota tokko lama sadii afur jedhamee maqaa dhaawudha ka uummataatti abdii uume achi keessatti jechuudha. Qeerroo gaafii uummanni gaafachuu jiru gaafiin uummanni keenya sirriidha deebi'uu qaba deebii barbaada uummanni keenya wanni inni gaafachuu jiru wanni irra wareegamuu jirullee waan sirriidha jedhanii jijjiirama tokko lama ka isaanii dhaabbata isaanii keessatti geggeessanitti har'a obbo Dr. Abiyyi akka inni carraa kanaaf ol ba'u taasise. Kuni Dr. Abiyyiin muummichi ministeera ta'e jechuun ammallee taanaan akkuma reefullee jedhee kaayoo uummata Oromoo kaayoo qabsoo Oromoo galmaanin ga'a jedhamee baay'ee yaaduun in ulfaata. Maaliif ennaani ammallee namatti jijjiiran malee sirni sun wanni inni jijjiiramu hin jiru. Sirni tokko kee jira jechuudha. Akkuma amma sumsum jijjiiruun ittoo mi'eessoo jedhan suni sirni sun wanni jijjiiramu tokkollee hin jiru. Sirnum duraan jiru suni nami qara sirni sun keessa fuula barcuma gubbataa barcuma irra bu'ee nami dhibiin barcuma hore. Nami kun barcuma hore kun ammoo nama uummati abdii irra qabu. Nami uummati abdii irra qabu kunini nami viishinii qabu kunini nami jijjiirama fide jedhamee uummati eeggatu kunini jijjiirama irra eegamu sun akkuma barbaadetti fiduun danda'a. Independent ta'ee yookaan decision maker yookaan murtee mataa isaa kenneetiin jijjiirama strategical jijjiirama barbaachisaa tokko biyya jijjiiruu danda'u gaafii uummata Oromoo gaafii uummata bal'aa abdii uummata suni galmaan ga'uu danda'u sunii fi furmaata in kenna jedhamee yaaduun ammaaf baay'ee ulfaataadha. Maaliif ennaan namni is duubaan jiru sirnum duraan uummata irratti dhiibbaa uumatu
sirnum duraan nam nyaacha ture ummatum duraan nam fixa ture eegi Dr. Abiyyi nangoo dhufeeyyuu ummanni Oromoo namni du'u jira namni ijjeefamu jira kun jechuun sirnum sun keessa namni wal jijjiire malee jijjiiramni cululuqaan yookaan jijjiiran barbaachuun ammalee taanaan ufuutti hin jiru jechuudha. Haasaan qofti bu'aan qabu haasaan hin guddatee fi gaalaatti hin faa'u jedha Oromoo yoo mammaa'u. Dr. Abiyyiin akkasuma haasaa inni haasaa amilee namaa kennu haasaa nam jajjabeessu haasaa abdii nam keessatti toru garuu haasaan qofti kaayoo uummata galmaaniin gaha wanni jedhu gaafachuun dirqama. Haasaa kana ammoo hojiitti hin jijjiiraa. Haasaan inni haasama namni hin haasofne hin jiru garuu haasaan haasame kun hagamitti hojii jijjiirama proomisiin yookaan waadaan uummataaf seename kun akkasiin goona wanni jedhamu kun inni ha Dr. Abiyyi illeen bakka hundatti taa'ee deemee dubbachuu jiru uummata dargaggoo uummata biyyaatti abdii horuu jiru kun hagam waan kana hojiin agarsiisuu danda'a waan jedhu dhuguma hojiin agarsiisa wanni jedhu gaafii akka malee barbaachisaa jechuudha. Haasaa mimmiyaawaa inni haasa'uu jirkana abdii inni uummata keessatti uumuu jirkana galmaan gahuudhaaf tokko jalqaba sirni biyyi suni sirni duraan ture suni keessatti jijjiiram caasalee kaasisuun dirqama eegi jijjiiramni caasalee hin jirre ammallee taanaan haasaa bir dabreetiin wanni qabatamaan argamu tokko hin jiru waraan biyyi suni hoogganaa waraan biyyi suni namuma kaleessa uummata fixa ture namuma kaleessa uummata keenya hacuuca ture namuma kaleessa dargaggoo keenya karaa gubbaatti dhiiga yaasaa ture namum suni tarraa daangoo sun gubbaa jiru jechuudha. Yoo jijjiiramni caasaa namoonni duraan yakka hojjechaa turan sun namoonni duraan uummata irratti dhiibba hagas ga'u namoonni sagalee uummata gaafii uummata gurra cufataniitiin oduma arganu akka waan hin agarree hojjechaa ba'an sun yoo namoonni sun har'allee bulchiinsa haaraa kan keessatti bakka hin jijjiiramne ta'e jijjiiramni hin dhufe jedhamee eeguun waan akka malee nama shakkisiisu sodaachisa. Kanaaf akkuma amma arguu jirrutti haasaa namni deemuu jiruu fi haalli namaa tanti deemuu jiru kun haala qaba nama abdii namatti toru. Biyyi tokko yookaan namni tokkini jalqaba biyyi tokko bulchuudhaaf qalbii uummata argachuutti isa barbaachisa yookaan deeggarsa uummataa wanni amma Dr. Abiyyiin godhuu jiru kun inni jalqaba qalbii uummata argachuu uummata ofii deebisu yaani society akka bakka uummatii gurbeetti gara isaa deebi waan kana wanni tolfamuu jiru jalqaba naannoo naannoo Soomaalii deeme achiin booda naannoo Oromiyaa deeme achiin booda gara Tigraayillee deeme akkuma reefu wala dubbatte galmee miliyoonii keessatti dubbachuu jiru wanni kunini haganattu haasaan haagan baay'ate ji tokko sun ga'inu hojii malee hojjaa haasaan mumayyuu akkam baay'ate yoo haasaan kun akkanumaan aadaa godhatee itti fufumoo sida waadaan namni seenuu jiru kun hojii jijjiiramee yeroo gabaabaa keessatti hojii tokkoon arguu eegalla waan jedhu haga Dr. Abiyyiin ammaan tan hangoo dhufee jijjiiramni qabatamaan kana jedhamu waan didiqqa tokko akka namoota tokko amma obbo Taayee Danda'aa akka mana hidhaati baasanii kunniin waan tokko waan nama gammachiisu waan isaan irraa eeggamullee tokko mootummaa waan hojjateef illee waan inni galateeffamu jiru maal ta'an dirqama isaati mootummaan uummata tajaajiluuf dhaabbata uummataaf dhaabbata yoo mootummaan waan xiqqoo tokko inni dalageetiin kan is galateeffatan taate hin barbaachisu sirriidha deeggaruun hin barbaachisa hamilee kennuuf hin barbaachisa garuu mootummaan jalqabayyuu mootummaan tokko uummataaf dhaabbata yoo inni waan xiqqoo tokko jijjiirama xiqqoo tokko uummata keessaa fidee kan galateeffatan taate booda maal uftuuleetuma afa malee jijjiirama eegamtaan sirni sun kanaaf Dr. Abiyyiin bulchiinsa haaraa kan keessatti ammalee taanaan jijjiirame caasaa sirni sun keessatti eegii hin geggeeffamin akka barbaadetti aangoo isaaf kennamu sunitti fayyadameetiin independent decision maker ta'eetiin challenge tokko malee waan cufa godhuu danda'a waan waada uummata kana kaayoo uummata kana abdii uummata kan galmaan ga'uu danda'amu jedhamee amma yaaduun akka malee ulfaataadha garuu inni influential ta'e challenge kan gamtu ko dhiibe warra iskee jiran kan cufayyuu aangoo heerii biyyittii kenneef suniin sirriitti hojjatti fayyadame ammalee taanaan jijjiirama fiduu hin danda'a waan jedhu guutuu jijjiirama fiduu osoo hin ta'in haga tokko jijjiirama fiduu hin danda'a kun ammoo jabin isa irratti hundaa'a yoo inni dhugumaan dhiibba uummanni sun duubaan yookaan warri sirni sun keessa jiran sun warri sirni sun keessa gabbatan sun warri sirni sun keessatti jaaranii arri baasan sun inni dhiibba warraa yookaan sodaa warraa yoonni sodaa warra sodaachuu dhiisee isaaniif waan isaa jedha qofa godhuu dhiisee yookaan ergama isaanii ta'uu dhiisee independent decision maker ta'eef yoo inni ofii isaatiin kan murtee kenne taate dhimma kan irratti natti murtii kenna murteen kiyya yoo jedhee inni kan murtee kenne taate of course still change fiduu danda'a change jijjiiramtu tokko fiduu danda'a abdiilee namatti horuu danda'a
Kanaaf gam tokkoon abdii irraan qabna jijjiiramallee fiduun danda'a kun carraan kunillee carraa seenaati carraa akka qeerroo Oromoolee abdii nu keessatti ture garuu abdiin keenya kunin milqaan namnu keessa jiru kunin dhugumaan hojii jijjiiramee arguuf nuyi ammallee taanaan objuu qabna arguuf waan jijjiirama amma argaa jiru kana muummichi ministeera Oromoo qofa ta'uun isaa nuuf bu'aa eegee inni jijjiirama barbaadamu sun qabatamaan nuuf inni ta'e namni maqaan isaa Oromoo ta'e tokkina aangoo gubbaa ba'eef qofa wanni inni uummata Oromoo ta'e biisuun fayyadu hin jiru maqaan gosummaa faayidaa tokkollee hin qabu namni sun dalagee hojjetee hojiin garsiisuudha karra qabu yoos yeroo sana sirriidha uummanni Oromooleen wanni seenaan durii rafa'amatu sun waan dharaati biyya bulchuu danda'a jijjiirama fiduu danda'a seenaan duraan uummata Oromoo rafa'amtulleen hojja Dr. Abiyyiin har'a jabaateetiin hojjetee hojiin jijjiireedha seenaan durii nurra tursulleen fashalaa'ee inni duubatti lafatti afuu danda'u sirriidha uummanni Oromoo biyya bulchuu danda'a jedhamee hojiin garsiisuun dirqama amma uummanni Oromoo akkuma dhiyoo kana obbo Lammaa Magarsaa dubbatee ture responsibility yookaan itti gaafatamummaa dachaa uummata Oromoo gubbaa jira akka uummata Oromootis akka saba biyyi suniitti akka muummichi ministeera biyyi suniis waan guddootti irraa eegama dhiibbaa guddaatti birallee jira chaalenjii guddaa jira garuu chaalenjiiwwan kan dandamatee influential ta'ee yookaan independent ta'eetiin dhiibbaa uummata duuba san danda'ee ofii isaatii of baaseetiin jijjiirama qabatama namni ilaan argu tokko biyyi sun keessatti yoo kafite taate biyyi suni keessatti waan abdii namatti tolu arguu hin mala jijjiirama gurguddaa ammatti arguu dhiisu mala garuu yoo Dr. Abiyyiin dhugumaan sirriitti aangoo isaa sirriitti aangoo seerii kennee sun aangoo heerii biyyi sunii kennee sun yoo sirriitti kan itti fayyadamu ta'e of course jijjiirama fiduu ni danda'a waan gaarii tokko arguu dandeenya waan abdii namatti tolu tokko arguu dandeenya ammaan tana hawwii yookaan kaayoo amaana uummanni Oromoo irri kaayee kana Dr. Abiyyiin hagam tokko galmaan ga'uu danda'a ka jedhu gaafii nu keessatti deebii dhabdeetiin hagammaa nuyi eeguu jirru kanaaf gabaabumatti yoo gabaabse jijjiiramni kun ammaaf jijjiiramni dhufnillee diqqoo hin geenye yeroo illee kennuufillee ni barbaachisa garuu jijjiirama gurguddaa tokko jira fakkeenya waan caasa biyya caasa sirni sun jijjiiruun fakkeenya jijjiiramnu hagarraa eegaa turre hagamma jijjiiramni sun hin argine kun ammoo waan fakkeenya ta'uu qabu jijjiirama akkana kana caasa sun jijjiiruun qoftillee bu'aa biraallee fidu caasaan jijjiiram sunillee dhugumaan caasa biyyatti suniif muummichi ministeera suniin hogganamu ka ta'u ka murteen inni kennu yookaan dhaamsi inni dabarsu bu'aa gubbaa ka oolu hojiin ka mul'atu sirni ta'u sirni caasaa akkasii jaaramuu qaba waan jedhu qabaan kanaaf kun uummata Oromooti yammaatan seenaadha carra seenaati uummata Oromoolleen akka biyya kanaalleetti yoo waan kana hojiin hojjetee hin garsiisin borwanni kun itti gaabbulleen namni oolu waan jedhu qabaan tole hedduu galatoomii jaalala kee horii bulii deebanii marii keenya kanallee gara goolabbitti geessina mariin kun argitee qabxiiwwan silaaftuu qabxiiwwan babal'ootu jira egamee jaal ziyaad horii bulii deebanii akka goolabbitti goona imalli jalqabamee jira imalli jalqabame kun argitanii dhageetti barbaada yeroo nuu kennallee jedhaa jiranii uummanni yoo maal ta'eedha ka yeroo kennuuf Dr. Abiyyiif yeroo amma kana itti gaafatamummaa kan nama Oromootti bakka san qabate sadarka kanallee eegaa akkuma atillee reefu bal'inaan irraa hibsite san yeroon isaaf kennamu yoo maal ta'eedha fakkeenya ammallee ajjechaan dhaabbataan jiru hidhaa akkamii dhaabbataan jiru amboo dhaqanii qeerroo faarsanii qeerroon gaachana biyyaati jedhanii qeerroon gaachana biyyaati yeroo inni jedhee dubbatutti qeerroon kumaatan tole ammallee mana hidhaa keessa ciisa hayyoonni gurguddoon mana hidhaa keessa ciisan tole yeroo barbaanna jedhan yeroon kennamuuf yeroo akkamiiti imal fakkeenya aanu imala akkamii ta'uu qaba fakkeenya amma namootan tokko haasoma isaa kan keessatti illee argitanii akkamitti afaan Oromoo dubbata muummicha ministeera ta'e akkamitti afaan Tigriffaa dubbata waan hedduullee argaa jirra haaluma walii galaatiin imala itti aanu keessatti qeerroof uummata keenya irraa maaltu eegama Dr. Abiyyi immoo maalidha wanni inni dursee yoo taasise dandamachuu danda'a uummata illee of faana hiriirfatuu danda'a wanni atitti akka qeerroo tokkotti fi akka hayyuu tokkotti dhaamtu waan argitee ilaalaa jirtu kanarraa wanni ati hubattuuf wanni ati argitee dhaamsi dabarsitu horii bulii deeban kanumarratti isin lamaanuu akka yaadan kennitanii goolabnu barbaada. Hayyee Hamzaa kiyya galatoomi awwala adeemsi isaa kanarratti waan gabaabaa jechuu barbaada. Namni hundi yeroon Dr. Abiyyi haasawa godhuudhaaf fudhatee dheerateera jijjiiramni dhufaan jiru uummanni immoo waa hedduu eegaa jira wanni jedhu anis ittan amana nan fudhadha. Gara tokkoon garuu ija positive ilaaluuf yaala yeroo
namni kun maaliif haasa'ee godha maaliif haasa'ee iddoo garagaraatti godha waan jedhu ija positiividhaan wanni ilaaluuf maaliifi wanni har'a godhamaa jiru wanni har'a warri kun godhaa jiru akkanatti fakkaatutti ilaalcha uummata Itoophiyaa keessa jiru keessattuu aangoon olaanaan biyyattii Oromoo harka nama Oromoo ta'e harka galuu isaatiin wal qabatee ilaalchi jiru boora'aa ta'uu isaatiin seenaa keessattis ilaalchi ummatoonni biroo sabab sablammoonni biroo nurratti qaban waan tokko tokko qulqulleessuudhaaf waan kana hojjetaa waan jiru itti fakkaata. Yeroon fedhii ummata fedhiif gaafin ummataa baay'ee murteessoo ta'an jiraachuu isaaniiti malee hojiin akkanaa kun hojjetamuun ani baay'ee murteessaadha natti fakkaata. Nama gulantaadhaan sadarkaadhaan iddoo garagaraatti haasofsiisuun waan boroo hojjechuuf deeman ummatatti himuun ummanni biraa akka shakkii hin godhanne jijjiiramni dhufuuf akka jiru dubbachuun kun tokkoffaa boru accountabilityidhaaf itti gaafatamummaadhaaf namni kun kalee kana dubbatee ture waan kana hojjeteeraan hojjenne waan jiru ummanni easily track akka isa godhuufis faayidaa tokko ni qaba. Gama biraatiin immoo ummatichi akka tasgabbaa'e maaliif yeroon amma namoonni kun gara aangoo itti dhufan yeroo akka addunyaattis akka ummata keenyaattis biyyi suni yoo hin jijjiiramin yoo jijjiirama qabatamaa hin fidin biyya almost collapse godhuuf jiguudhaaf qarqara jiru. Yeroo namni martuu sodaatee shororkaawee keessattuu uummata keenyaan ala kan jiru. Shororkaawee biyyi sun jigaa jirti yeroo jedhee itti sodaataa ture jechuudha. Yeroo kana keessatti uummata tasgabbeessuun hojii ijoodha. Kanaafan ija positiiviidhaan nan ilaala. Garuu mootu wanni very serious ta'a. Wanni uummanni keenya conditionii tokko malee haalduree tokko malee arguu barbaada. Tokkoffaa ammas aangoon siviilii harkatti hin deebine aangoo waraanaa harka jira. Labsiin yeroo muddamaa karaa illeegaal ta'een gartee osoo manni maree biyyattii raggaasisin ragga'eera jedhamee hojiirra ooleera hin qabne kan seeraan guutiin suni ka'uu qaba yeroo waan itti kennamu jechuudha. It doesn't need time. Lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa kan biraa hidhuu dhiisaa ta'u inni jiruuyyuu gadhiifamuu qaba. Inni jirumtuu gadhiifamuu qaba. Kan biraa hidhuu fi immootuu gadi dhiifan duuba deebisuun kan humti jiruu tokko lama kan saba biraas kan gartee ilaalcha siyaasaa isaatiif gartee waan yakka gartee dhimma siyaasaatiin wal qabatu hidhame tokko lama suni gadi dhiifamuudha qaba waan yeroo fudhatu miti jechuudha. Haasaa inni godhurra sanatu vaaliyuu qaba. Tangible yoo ilaalle gara tokko haasaan hin barbaachifachuu qoota akkuma reef jedhan haasaan baay'ee murteessaadha. Uummanni keenya akkuma hundi keessan beektan uummanni keenya gartee naannoo biraarra mana isaarraa buqqa'ee rakkoorra jira. Uummanni suni gartee buqqa'ee Oromiyaa keessatti gartee iddoo garagaraatti meebiyoonni tokko godhamaafii jira ta'a. Hafarsaan torbaan tokko, hamileen torbaan tokko, bira ejannaan torbaan tokko uummata sanan suphu waan umrii isaanii guutuutti xaaran qaban. Uummata sana rehabiliteet gochuun uummata sana gartanii spiidii dabalanii saffisa dabalanii uummata sana ijaaruun baay'ee murteessaadha. Kanaafuu dhimmoota kana fakkaatan dhimmoota yeroon fudhan gara tokkoon hojjechaa haasaas akkuma siin jedhe waan tokko tokko qulqulleessuuf haasaa gochuun badiin qabu. Keessattuu immoo haasaa gartee onnachiisaa ta'e haasaa abdachiisaa ta'e haasa'uun murteessaadha. Amaloota hooggansaa ijoo jedhaman keessaa tokkos openly waa yaadde communicate gochuu danda'udha. Uummata kee waliin communicate gochuu danda'udha. Waa yaadde share gochuudha. Kanaafuu ani sana irratti wanni hin qabu. Qabxii ati turte tokko irrattis waa jechuu barbaada. Dr. Abiy yeroo Maqalee dhaqee afaan Tigriffaatiin haasa'e yeroo Amboo dhaqee afaan Oromootiin haasa'e kanaan wal qabatee maaliif afaan federaalaa dagatamee afaan naannoleetiin dhaamsi dabra yaadni jedhuun ka'a. As biratti yaadni kun maaliif ka'e hin jedhamu. Namni kallattii garaagaraatiin waan tokko ilaala waan ta'eef perspektiivii sana akka perspektiivii tokkotti ilaaluudha. Garuu mootu tokkoffaa afaan Amaaraa afaan hojii federaalaatti malee necessarily afaan iddoo hundatti dhimma garagaraatiif hojiirra ooluu qabu jechuu miti. Afaan hojiiti, afaan official languages miti, afaan hojiiti, afaan Amaaraa. Gara naannootti soo dhuftu naannoleen immoo afaan hojii garagaraa qabu. Naannolee yeroo adres gootu naannolee waliin yogguu haasoftu uummata naannoo sanaa waliin haasoftu. Uummanni sirna federaalizimii kana fakkeenyaaf kan deeggaru yommuu deeggaru maaliif deeggara? Sababni hedduun keessaa inni tokko afaan ofiitiin waan tokko gartee dhiyeeffachuu danda'u, afaan ofiitiin dubbachuu, afaan ofii dagaagfachuu, afaan ofiitiin dhimma bahachuudha. So namni dandeettii qabu tokko, beekumsa itti qabu tokko uummata sana afaan inni irra caala hubatuun, afaan irra galuufiin akka
akka dhagahu gochuudhaaf carraa kennu keessattuu afaan kanan deliver godhu yaada keenya dabarsuun yaada isaanii dabarsuun ani kun waan inumaa baay'ee gaariidha jedhee yaada. Nama afaan isaatiin afaan inni dhagahuun itti haasa'uun onnee isaa qabachuudhaaf fayyada jedha warri waa jiru. Nama tokko afaan inni dhagahu yoo itti himte sammuusaa control goota. Afaan isaatiin yoo itti haasofte mootu onnee isaa qabatte. Kanaaf Tigraay dhagee afaan Tigriffaatiin haasa'uun waan borus iftaanis appreciate goonu ta'uudha qabatti fakkaata. Ambos dhaqee uummata keenya fuulduratti afaan saniin haasa'uun qeerroo meeqatu jira kana beekne. Duuba muummichi ministeera afaan Oromootiin yoo haasa'in qeerroon sun akkamitti dhaga'a? Qeerroo qabsoo kana asiin ga'e miti. Kanaafuu waan kana ija kanaan laalutu barbaachisa waan jedhu qaba. Kuni waan gaariidha jedheen fudhadha. Kun immoo akkuma reefsiin jedhamu ammallee one of the leadership qualities. Okay? One of the leadership qualities addressing people in the way that they can easily understand. Waan jedhu goolabuudhaaf maaltu godhamuudha qaba. Maybe uummata kootiifis nama hundaafis akka nama tokkootti reefis akkasiin jedha akka qeerroo tokkootti akka dargaggoo Oromoo tokkootti wanni ani jedhu maal inni ammas aangoon aangoon haqa uummata keessaa immoo uummata Oromoo harka jira. Uummata Oromoo keessaa immoo qeerroo Oromoo harka jira. So qeerroo are at the forefront of whatever change is coming to Ethiopia or whatever change coming to Oromia jechuudha. Jijjiiramni har'a argame kuni wal dhageettiidhaan dhufe. Oromiyaaf Oromummaa bu'uura godhachuudhaan dhufe. Of kabajanii ilaalcha siyaasaa garaagaraa kabajanii sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran biroos kabajuudhaan waan argame jechuudha. Qabsoon tokkummaadhaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru gateettii wal qabatee wal hammatee miira tokkoon ka'eet aarsaa barbaachisu kaffaleet har'arra gahe. Osoo yeroo tokko namoonni osoo yeroo gartee qabsoon kun eegalu osoo tuffatanii uummanni kun akkanumaan baruu iftaan achumatti dhaamuuf jira osoo jedhamu san hunda dabree winning mentality gartee qabaate nan mo'adha nan injifadha gartee biyya koorratti abbaa ta'uuf nan danda'a qawween nan dhaabu jedhee amantaan dhufuu isaatiin uummanni ala jirus uummanni gartee diaspora biyya garaagaraa jiru akka duraa qubuma ofaa si'achi qabu osoo hin ta'in al tokko dhaabbatee wal tumsuudhaan wal deeggaruudhaan jijjiiramni kallattii kamiinuu haa dhufu jijjiirama sappoortu godhatee wanni Oromoo fayyadu kallattii kamiinuu haa dhufu kallattii dhufe kamiinuu waan gartee pozitiif ta'e waan gaarii ta'e sappoortu gochuudhaan deeggaruudhaan bira dhaabbachuudhaan wal dhagahuudhaan irree tokkoon wanni marti dhugoome jechuudha wanti hundi dhugoome jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo borus kan injifatu iftaanis kan injifatu yoo tokkummaa ofii kana cimse yoo wal dhageettii ofii kana cimse yoo quba walitti qabuu baate keessattuu ilaalcha siyaasaati. Gamnummaan qaroominni guddaan ilaalcha siyaasaa walii ilaalchota garaagaraa walii kabajuu danda'uudha. Necessarily har'a nama sadii haasa'aa jirra. Ilaalchi ani qabuuf ilaalchi halakeen qabu walitti dhufuu dhabuu danda'a. Ilaalchi ani qabuuf ilaalchi ati qabdu Hamzaan qabdu walitti dhufuu dhabuu danda'a. Garuu nu sadii waliin hojjechuudha. Kaayyoo gartee uummata keenya rakkoo keessaa baasuuf uummata keenya gara bilisummaatti tarkaanfachiisuuf garaagarummaa qabaachuu hin qabnu. Wal dandahuutu barbaachisa. Dhaabbileen siyaasaa Oromootis as biratti wanni ani dubbachuu barbaadu nan jira jettee haasa'uu qofaa miti. Uummataaf carraa taatee dhiyaachuudha qabda jechuudha. Yoo dhaaba siyaasaa taatee ijaaramte uummataaf carraa taatee dhiyaachuudha qabda. Akka Oromootti dhaabbileen siyaasaa ijaaraman daran jabaatanii daran gurmaa'anii uummata keessa seenanii tarsiimuuf ilaalchi isaanii uummata keessa facaasanii diriirsanii uummataaf alternative choice ta'anii dhiyaachuu qabu jechuudha. Uummanni waan filatuu danda'u dhiyeessuu meenuu dhiyeessuu danda'uu qabu jechuudha dhaabbileen siyaasaa kunniinis. Kanaafuu jijjiirama gara kamiinuu dhufu dursanii argamuutu barbaachisa. Akkuma reef jenne biyyattiin jijjiiramteerti yoggaa jennu jijjiiramuuf jette yoggaa jennu adduwaayii kaleessarraa adduwaayii gaarii ta'e adduwaayii dimokiraatawaa ta'e qofatu ijaaramaaf yookiin inni haa ijaaramu sun ta'in adduwaayii adda qoo biyya bulcha jedhurraa dhaabbilee siyaasaa ilaalcha garaagaraa qaban biyya tana akkamiin guddisuu dandeenya mirga uummataa akkamiin kabajuu dandeenya jedhanii carraa dhiyeessuu danda'aniif gartee qilleensi bilisummaa dirreen hayyamame uummata keessa galanii hojjetanii uummatichi akka filannoo qabaatu godhuudha jechuudha. Gaafa adduwaayin fakkeenyaaf warri amma carraa argatan kun hojjetanii carraa sana uuman reediinasii feesa jechuudha. Gaafa sana argamuutu feesa jechuudha. Argamuu Oromoon carraa hedduu dabarseera kanarra. Argamuutu feesisa. We are there. Gaafa kottaa jedhan sana gaafa carraa wahii uumame sana jiraachuu barbaachisa. Uummanni Oromoo
filannoo qabaachuu qaba. Dhaabni kun hin jira, dhaabni kun hin jira, dhaabni kun hin jira qabu sagalee isaa ta'an kun isaa ta'an shan isaa ta'an jiraachuu isaanii qabu osoo hin ta'in jiraatanii gaarii dhaabbileen tokko tokko sababa garaagaraatiin biyya keessa hin jiran ta'uu ni mala. Garuu in anyway carraa dhufaa jiru, gartee carraa dhufuuf ni jira jedhamu. Kanaaf daran jabaachuu qabu, daran uummata hiriirsuu qabu. Keessumaa immoo garaagarummaa waan jedhamu irratti garaagarummaa walii kabajuu, wal qeeqoo osoo hin ta'in wal tumsuu, walirratti olola qoofuu osoo hin ta'in wal deeggaruu irratti jabaatanii hojjechuu. Miira kanaan miira uummata keenya gara bilisummaatti, gara qananii, gara dagaaginaa, gara gartee namni waan barbaadu hojjetee nagaadhaan itti jiraatutti tarkaanfachiisu. Uummanni Oromoo akka uummata Oromootti lafa ofii irratti abbaa akka ta'u murteessuudhaaf aangoo akka qabaatu godhu irratti hundi isaanii cimanii hojjechuu qabu. Nama hundaa cimsanii of jala hiriirsuuf qophaa'ina qabaatanii gara hojiitti jijjiiruu qabu. Walumaa galatti adeemsi irra dhufnu adeemsa injifannooti. Miira injifannooti horan jechuudha. Miira kanaan of dura tarkaanfachuu malee wanni bitaaf mirgas mil'annu jiru fedhii rabbiitiin wanti barbaannu miira kana yoo kadhannu taate wanti barbaannu ni dhugooma. Amantaa jedhu guutumaa kan qaba. Ofirras dabarree sabaaf sablammoota birootiif abdii ni taana, gaachana ni taana waan jedhuun qaba. Egaa Hamza carraanaa kennitee yaada koo akkan ibsadhu godhuu keetiif baay'ee galatoom jechuun barbaada. Horii bulii deebanii jaal ziyaad argitee qabxii hedduu kaaftee argitee qabxii goola biif ta'uu argitee kallattii akeekunuu keessee jirta mee bifa wal fakkaatuudhaan jaal haala kee horii bulii deebaniiti egereen biyya sanii yoo akkam taate qajeelti mee akka qeerroo tokkotti fuuldurri ammaan booda argitee biyya keenya keessatti qeerroon akka dhiigni isaan dhangala'an namni biyya ofii irratti akka kabajaan jiraatu fakkeenya Dr. Abiyyi Kaleessaa sawa taasise keessatti ammaan booda yeroo argitee waltajjii irratti argitee waltajjiilee adda addaarra yeroo gubnuun qabnu kallattii barnoota naa taatu kallattii malaamaltuma balleessu naa taatu hojii uumuu haa taatu waan hedduu akeekanii jiranii egaa fuuldurri waan kakkana haasaa kakkana cufaa dansa akka taatu fi hojiitti barbaachisa yoo hojiitti ni kamin balaa guddootti dhufa mee akka qeerroo tokkotti egereen biyya sanii akka toltuuf Dr. Abiy Ahmed irraati maaltu eegama maal dhaamta fi waan haasa'u kanallee akka hojiitti jijjiiruuf jecha dabalataan immoo qeerroo keenna fi uummata keennaaf maal eegda namni kun argitee nama Oromooti bifa akkamiidha yoonni maal godhe bira dhaabbachuu dandeenya yoonni immoo argitee maal godhe argitee uummanni ka'ee akkuma Hayilamaariyaam argitee bakka irraa buqqaasee wayyaanee rifachiise kan yoo maal godhe argitee kallattii mormii isatti tarkaanfata mee akka qeerroo tokkotti egereen biyya sanii akka toltuu fi haaluma waliigalaatiin dhaamsi kan keetii maalidha hedduu galatoom. Ayyee galatoomi obboomsa akkasuma jalqaba irratti jijjiiramni biyyi sun keessatti dhufuu kan danda'u yookaan wanni Dr. Abiyyi irraa eegamu yookaan biyyi sun keessatti jijjiiram fiduu danda'a wanna hatattamaan gara hojii jijjiiramuu qabu jedhee yaadu keessaa inni tokkine Dr. Abiyyiin dargaggoodhaa fi xiyyeeffannoo guddoo kennuu qaba maaliif jennaan dargaggoo amma dhimma Oromoo qofa waan jedhu waan hin jirre dhimmi biyyi suni guutuun guutuutti waan nu ilaalatuu fi dargaggoota biyya suniitii fi xiyyeeffannaa guddaan kennuu barbaachisa. Maaliif jennaan dargaggoonni humna biyyi tokko qabdu keessa humna isa amansiisa, humna isa jajjabaa fi egeree biyyi sunillee waan ibsu. Kanaaf Dr. Abiyyiin yookaan bulchiinsa haaraan kunini dargaggoota akka baroota dabree akka bulchiinsuma kana isa Dr. Abiyyiin dura tureetti dargaggoota uleedhaan hidhaadhaan abdii isaanii hamilee isaanii kaga cabsan odoo hin ta'inu dargaggootaaf gurra kennee dargaggoota dhageeffatee maal rakkoon keessan hanqinni keenya maal jijjiirachuu qabna maal jijjiiruu qabna jedhee dargaggoodhaan waliin open ta'ee mari'ate dargaggoollee keessatti ammallee abdii uumuu qaba. Namni biyyi sun keessatti ammaan tana biyyi sun keessa taa'ee jiraachuudhaaf abdiin keessa jiraachuu qaba. Biyyi kan keessa taa'ee hojjechuu danda'a. Biyyi kan keessa taa'ee jijjiirama fiduu danda'a. Biyyi kan keessa taa'ee jireenya gaarii jiraachuu danda'a. Haga jedhu dargaggoo keessatti onni akkana kan horuun barbaachisa. Kunin ammoo dargaggoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman dargaggoota yuunivarsiitii keessa jiran dargaggoota hojii dhabii kanaaf xiyyeeffannaan guddaan kennuun barbaachisa. Dargaggoota marii yaamu amma kaleessa sagantaa galmee miliyoonii keessa ture sunini sagantaa gaariidha jalqabiinsi gaariidha garuu dargaggootaadhaaf irri caalaatti xiyyeeffannoon sirriitti kennamee istiraatejikaalii sirriitti irratti deebamee inni dargaggoota irratti xiyyeeffannaan guddaan jijjiiramni guddaan dhufuu kan danda'u achi waan ta'e yoo dargaggoon biyya
bocamee qajeelee jijjiiramee jedhee biyyallee kan jijjiiruu danda'a. Maaliif dargaggoon nama biyyi kana abdii biyyi kana isa boriiti. Qabxiin inni lammaffaan bulchiinsa haaraan kun dalaguu qaba hojii jijjiiruu qaba an jedhu keessa inni lammaffaan uummata keenya bakka adda addaa irraa buqqa'e uummata Oromoo kan naannoo sababa daangaatiin naannoo adda addaa irraa buqqa'ee gara naannoo Harargee kan keessatti bujujjaa'ee jiru. Uummanni kun har eeguudhaas taanaan bakka bultii hin qabu. Waan torbaan tokko nyaatu waan tokko nyaatu hin qabu. Biyyi sun keessatti akkuma namni hundi beeku eegee uummanni agas gasuun inni burjujjaa'ee uummanni sun buqqa'ee akka biyyaatti akka federaalitti yookaan akka federaalizimitti biyyi sun inni gargaarsi siin gootu tokkollee hin jiru. Uummata godhee uummata naannootti godhee uummata godhe malee akka biyyaatti akka yookaan federaalizmaan isaan biyyi sun namni bulchuu jiru federaalizimii waan taateef achirra gargaarsi kennamu tokkollee hin jiru. Uummata sun gadhaabuu qabu. Uummanni sunitti abdii horuu qabu. Uummanni sunini abdii dhabe uummanni sunini har'a boru maal nyaadhaa eessa bulaa jedheetiin har'a ijoolleen isaaniitiin ijoolleef maanguddoof dubarran har'a rakkoo guddoo kee jiru. Warra kanaafi xiyyeeffannoo fi hammallee hojiin qabatamaa warra sun gadhaabu tokkini bulchiinsa federaalaa irraa hojjetamuu qaba. Dr. Abiyyiinis warra kan qaamaanis birdeemee jajjabeessuu qaba. Yaad jedhu qaba. Kan uummata naannoo Baalee irraa uummanni sababa hongeetiin sababa beelaatiin hagas ga'u rakkatee jira. Uummanni kanaafis gargaarsa addaa barbaachisaa. Uummata naannoo godina Booranaa Mooyyaleetti buqqa'e sun uummanni sunini bakka bultii bakka jireenya qa'ee isaanii irra lubbuu isaanii sodaataniitiin maatii fi qabeenyi qaban hunda dhiisaniiti gara biyya biraatti baqatanii. Uummat sun har'a namni bir dhaabbatee bishaan itti kennuu jiru. Uummat sun namni har'a nyaata garaa isaanii sagalee garaa kennuu jiru. Biyya isaanii hin ta'in biyya isaanii adoo hin ta'in biyya ormaati biyya Keeniyaati. Kanaaf muummichi ministeera yookaan bulchiinsa haaraan kunini uummata bakka isaanii qa'ee isaanii qabeenya isaanii irra buqqa'an kanaaf xiyyeeffannoo guddaa itti kennuudhaan uummata kan gadhaabe uummata kan gajjaare uummata kana abdii tolu qaba. Uummanni kun har'a abdii tokkollee hin qabu. Uummanni kun har'a rakkoo guddoo kee jira. Daangaa irraa maatii isaanii irraa qabeenya isaanii irraa buqqa'ee jiru kun har'a mootummaan borii argatullee hin qabu. Kanaaf uummata kan gadhaabe uummata kan irra ejjatee jijjiirama nyaata calla kennuufi miti uummata kan bishaan calla kennuufi miti uummata kan irra dhaabbatee mootummaan federaalaa bulchiinsi kun uummata kana jaaruu qaba gadhaabuu qaba waan uummata irra eegulle keessanitti kana akka bulchiinsaaleetti yookaan akka muummichi ministeeraaleetti Dr. Abiyyiilleen uummata kannillee osoo qaamaan birdeemee daawwate uummata kanatti abdii horee waan jedhu qaba. Qabxiin sadaffaan ammoo jijjiiramni biyya sun keessatti akka inni jiraatuu fi bulchiinsa haaraan kun akka inni jijjiiram fiduu fi inni jijjiiramni caasalee dirqama. Humni waraanaa biyyi sun hoogganu humni sirnichi durii sun yoo ta'u taate ammallee taanaan ijjeechaa fi hidhaan gidiraan uummata irraa hin hafu. Kanaaf sirni jalqabe sun caasaan sun inni caasa biraatiin bakka bu'uu qaba. Jijjiiramuu qaba. Yoo jijjiiramni sun jiraate qofa sirni kunini yookaan bulchiinsa haaraan kunini jijjiirama irra eegamu kana haga tokkos ta'u fiduun danda'ama jedheetiin kaayan. Kanaafuu akka uummataatti akka dhalata biyyi suniitti akka qeerroo Oromoo tokkotti yaada dhuunfaa kiyya nullee maal godhuu qabna uummanni Oromoo akka dhuunfaatti hoo akka gamtaatti hoo maal godhuu qabna waan jedhu irratti yoo gabaabsee lafa kaa'u taate tokko yeroo nam qeeqan hin geenne yaada jedhu qabaanini amma yaada internetii irra olii gad oofan kana arguu jirra waan kan cufayyuu arguu jirra. Namni tokko yoo ati tokkummaa lafa kaate kafaarsitu taate nama san deebite arrabsuun kan kee hin oolu. Wanni cuftii laanuma malaanitti deemamuu qaba. Jarjarsuun hin barbaachisu. Jarjaraan ree hin nooru mammaas jedhamu jira. Jarjaraan ree hin nooru yoo siin lamtaa tokko qalataa jedha Oromoo yoo mammaasu. Kanaafi bulchiinsi kun kaleessa gadhaabachuu jira. Namni kun kaleessa aangoo kana bu'ee aangoo kana dhufee yeroon kennamuu qaba. Yeroon qeequmsa hin geenne. Haa ta'uti garuu yaadaan jajjabeessuun osoo akkan godhe hoo akkanallee adoo godhe hoo akkanallee odoo godhe hoo jedhanii yaada dhiyeessuun yaada bilchaataa yaada poozitiivii ta'e dhiyeessuun barbaachisaadha. Isaafillee fayyada. Garuu ammumirraa kaafne yoo nu kan uummata akka uummata amnataa Oromoo tokko achitti arguu hin feene inni yaada isaanii yaada jibbiinsa isaan internetii irraa facaasuu jiran nulleen hojjaa isaanum jala qabne kan waliin hiriirree yaada jibbiinsa sun facaafne taate kun dhiibbaa guddaa qaba bulchiinsa haararree. Kanaaf nulleen akka nama dhuunfaattis akka qeerroo Oromoottis hamma waan jiru kana ammaaf
hamilee kennuufi qabna deeggarsallee godhuuf qabna haga dandeenyu qeequun hin kenne yeroo kennu yeroon kun hagamii kennama ka jedhu akkuma reefu jenne suni yoo isaan jijjiirama garsiisanidha jijjiirama isaan garsiisan irratti irra murtaa'edha ka kennamuuf jijjiiramni isaan hoo hagam tarkaanfachuu jirani ummanni hoo hagam isaanii obsuu jira jijjiiramni irra eegamuu jechuun hoo hagam mul'achuu jira waan jedhu irra murtaa'a kanaaf yoo isaan tokko tarkaanfatan ummanni lama gul tarkaanfata yoo isaan sadii tarkaanfatan ummanni afur gul tarkaanfata yoo isaan dura socho'an ummanni illee deeggarsi ummataallee isaan waliin deemuu qaba nulleen isaanillee jajjabeessuu qabna deeggarsuu qabna gorsuullee qabna yaad jedhu akkuma Oromoo kaaniini tokkummaan keenya akka malee barbaachisaadha nuyi burjajjaa'uu hin qabnu namni tokko ilaalcha siyaasaa waan qabuuf yoo inni jibbiinsa waan qabuuf yaada hamaamaa yaada uummataafis hin fuune uummata hamilee gannam cabsaa yoo isaan kafacaasan taate yaada akkasii kana deeggaruu hin qabnu ammaan tana waan hundayyuu caala kan nu barbaachisu humna gamtaa tokkummaa ta'uu qabna tokkummaa qabaachuu qabna fakkeenyaaf namni tokko naannoo sanarra dhalatee namni tokko naannoo sanarra dhalatee namni tokko naannoo sanarra dhalatee kun dhimma kennaa miti wanni nu ammaan tan nu barbaachus namni hundi akka uummata Oromootti akka nama lammii biyya suniittis itti gaafatamummaa qabna itti gaafatamummaa kanallee ba'uudhaa fi gamtaan socho'uun haayoo qabne sunni galmaan ga'uudhaaf jijjiiram inni kallee galmaan ga'uudhaaf tokkummaan kennine ka duraallee caal barbaachisa akki yeroo haali yeroo irri jiru laalleetini tokkummaa keenya jabeessuu qabna bakka jiru qeerroolleen hawaasni Oromooleen namni hundi tokkummaa jabeessuun yoomillee caala ammaan tan jabeessu maaliif jennaan jijjiirama har'a nu argine kana tokkummaa uummata Oromootti ka fide uummanni Oromoo gaafa naannoo irra buqqa'eetini nyaata dhabee waan rakkas dhabee bakka bultu dhabee uummanni uffata isaa nyaata isaa waan qabu fa'eeti uummata suni geessa akka ture mootummaan biyyi suni osoo hin gargaarinidha uummanni tokkummaa waan qabuu fi tokkummaadhaan ka'ee namni hundi waan qabu deemee uummata sun gargaara akka ture tokkummaadhaan sababa ummanni keenya qabsoo haggi danda'u itti seenee lubbuu isaa wareegame tokkummaadhaan ciniinnate qoodinni garsiisee jijjiiramni har'a nu arginu kun dhufu kanannee kanaaf tokkummaan ammallee taanaan waan hunda caala tokkummaan ammallee taanaan kaayoo kenna mootu tokkummaadhaan socho'uu qabna kaallee yaada intarneetiirra olii gad faffaca'u yaada hin tattaane kanaan burjujjaa'uu qabnu tokkummaa waan uummataaf fayyada waan nama dhuunfaatiif fayyada yookaan waan tokko sababa jaalannuuf yookaan sababa qeequu barbaannuuf yookaan sababa jibbinuuf qofa jenneetiin irri bula tarkaanfachuu hin qabnu bula ce'uu hin qabnu bula fiiguu hin qabnu ejjannoo jajjabaa wanni kun yoo anan ka jedhu taate yookaan yoo anin ka bittinneessu taate waan kana yookaan anin sooshaal miidiyaa kan gubbaa olii gad oof taate wanni kun eenyu fayyadamu uummata hin fayyadamu saba hin fayyadamu naaqa dhuunfaan na fayyadamu waan kana sirriitti irra gad dhaabannee ilaaluu qabna akka bishaanii kaan olii gad gangalachuu hin qabnu qajeelatti ejjannoodhaan karooraadhaan socho'uu nurra barbaachisa jijjiirama ammaan tan jiru kanallee akka poozitiivii ilaaluu qabna wanni jijjiiramni har'a kun waan duraan hin turre kanaaf jijjiiramni kan caalu akka inni dhufu ammoo qabsoon duraan ture sun ammallee taanaan yoo jijjiiramni barbaachisu hin dhufne ammallee taanaan hagas jajjabaatee tokkummaadhaan dhufu qaba yoo kun ta'e biyyi sun keessatti jijjiiramni uummanni keenya waggoota dheeraadhaaf irratti wareegama bahee lubbuun irra kafalama bahee lubbuun hayyoota Oromoo lubbuun dargaggoo Oromoo kichuu umrii isaanii irratti bahaa ture sunini yoo nuyi haala ejjannu qabuuni qabatamaan karooraan fuulduraan akkuma qabsoon sun duraan ture sun jabeenya tokkummaadhaan ittiin gadeemne taate wanni inni jijjiiramni barbaadamu sun kaayoon sun galmi hin geenneef hin jiru galma hin ga'a amma jijjiiram tokko arguu jira kanaaf tokkummaadhaan suutaan fuulduratti waliin taane tarkaanfachuu barbaachisa uummata Oromoofillee qeerroo Oromoofillee kan dhaaman akka nama dhuunfaatti tokkummaan barbaachisaadha burjujjaa'uun hin barbaachisu bulchiinsaan bijir kanaafillee haga danda'ametti deeggarsa godhuun barbaachisa yeroo isaan karaarra waan miliqan waan isaan yakkanillee ammaaf qeeqisuu don ta'inu akka isaaniif ittiin qajeelan akka isaan ittiin uf laalan yaada jajjaba kennuufi barbaachisa yaad jedhu qaba ammaaf gabaabumatti obbo Hamza ayyee hedduu galatooma qeerroowwan keenya biyya ambaa keessatti argamtan jaal halakee yeroo ammaa kanatti biyya Turkii Istaanbul keessatti egaa barnoota isaa barataa jira egaa akkasumas jaal Ziyaad inni kanaafis qeerroo keenya biyya ambaa kutaa Ameerikaa keessatti argamanilleen egaa keessummoota keenya hedduu galatooma yaada bilchaata hedduu nu qooddan
qooddanii egaa miidiyaa keenya kanaafillee keessummaadhaa ta'ullee wajjin yaada bilchaata babbareedaa isinirraa dhageeffattoonni kennalleen hawaasni kennalleen waan kanarraati akka gammade abdii guddaa qaba. Egaa yeroo biraa immoo bal'innaadhaan mata dureelee adda addaa irratti akka walitti deebinu abdii qaba. Jaal Ziyaad akkasumas jaal halakee horaa bulaa deebanaa baganuu dhiyaatanii dhaamsa kanallee nu dabarsitan yeroo birallee argitanii qeerroowwan humna haarawa argitee ilmaan Oromoo argitee beekumsa isaan qabaniidhaan biyya ambaa keessa jiran yeroo hunda argitee hayyoota akkasii an barbaadanii qeerroowwan yaada bilchaata qaban yaada isaanii akka dhiheeffataniif akka isaan yaada isaanii ibsataniidha fi raadiyoon daandii haqaa balballi si banaadha. Qeerroowwan keenya biyya alaa keessatti illee argamtan argitee kallattii keessatti nu qunnamuu ni dandeettanii. Jaal Ziyaad akkasumas jaal halakee horaa bulaa deebanaa hedduu isin galatoomfanna. Nagaan jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamza kennatillee ulfaadhu dalaganati gartee gara raadiyoo daandii haqaatiin hojjechaa jirtu baay'ee siifamudha. Atis jabaadhu rabbi umrii si adeemsisu ammas haqa haa dubbisu waan jedhu qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هيه جالها لك. وبامزا قالت توميج أرى قدّا نوكنيتيج أرى كنا ناخر نوكيتي فنأكل فاتي أكمله قمله جرا تيفنا وكان بك إدو كنا ناخر نوكنكي وأنا أكمله أبدنا توري غلطومي وجيغاري وجشو جرا هجاك ويدان سوتشو جرا وان هندا أرجو جرا نمني يو رغمان سوتشو يو رغمان جيرا ما أفكاشو تشوتا أتى أدى يوتاي كوبا يوتاي هجام أكيني وجشو دندو وأنا تنقرسي سو جرتو أرقى تركان في جودة تركافتة جرتا جيرا ما جودة في جرتا أمتا غرّا في إلتا وجرتا جبا لطفو في سدوب جراس ولين جرا كين أرى كنا يرو أرجنتي سمو كينكي جوان قلبي كين جروكا أمتا كينا إنفا يدا جنة أنوكا جيرا بيكين كذا جرام إنفين جنة يعني يادا كين يفتشوا في كوبيرا أتلين ترخنا ناخن نوكيتي في قدوس غلطهم فدا غلطومي جرادو هوري بولي ديفن هيه نجاك اسمه جرادو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. راديو داندياكا وبي سبابيا مرينو بدرسي منو بدغايسي الله يا ربي غيا Gazete Santandiaka hundinu sabona gotan nuarega me sabab lisusena lamina la geisa jabeisa hirmana irre dantiaka galmange ukamna